Furtuu guddina bu'uura jijjiiramaa barnoota. Oduu gammachiisaa barattoota kutaa 12ffaa xumurtan hundaaf kolleejjiin Pooliiteeknika Galamsoo bara barnootaa 2017 nagaan geessan isiniin jira. Kolleejjiin Pooliiteeknika Galamsoo kolleejjota sadarkaa biyyaatti jiran keessaa kolleejjii maqaa gaarii fi beekamtii qabu, akkasumattis namoota ga'umsuu ogummaa fi dandeettii akka isaan gonfatan taasisuudhaan barattoota yookiin ammoo namoota garaagaraa oomishuun kan beekamu kolleejjiin Pooliiteeknika Galamsoo bara kanas barattoota kutaa 12ffaa xumuran simatee bifa adda ta'een barsiisuudhaaf balbala isaa saaqee yommuu isin eegu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Kanaafuu barattoonni kutaa 12ffaa xumurtan hundinuu kolleejjii keenyatti qaamaan argamuudhaan gosoota barnootaa barbaadan filachuudhaan gulantaa 2 hanga 5tti sagantaa leenjii guyyaatiin akkasumas kanneen guyyaa barachuun isiniif hin mijoofne immoo sagantaa leenjii galgalaa fi leenjii torbaanii yookiin wiikindii leenji'uudhaan dandeessu isiniin jedha kolleejjiin Pooliiteeknika Galamsoo. Kanaaf barattoonni kutaa 12ffaa xumurtan hundinuu barnoonni bilisaan kennamuu isaa hubachuudhaan kanumarraa kaatanii gosoota barnootaa barbaadan akkaataa filannoo keessaniitiin kolleejjii Pooliiteeknika Galamsootti qaamaan argamtanii akka barataniif waamicha isiniif taasisna. Dipaartimentii yookiin gosoota barnootaa maanufaaktcharingii jalatti makaaniks, maashiniing, uur teeknooloojii, gosoota barnoota biildingii konistiraakshini jalatti immoo biildingii elektirookaal instaaleeshin, structural construction, plumbing installation, finishing construction, dipaartimentii yookiin gosa barnoota information communication technology yookiin IT jalatti hardware and networking service, web development and database administration, gosa barnoota road construction jalatti road construction and maintenance, gosa barnoota qonnaa yookiin agriculture jalatti immoo animal science, animal production, plant science and crop production, department of labor and social service jalatti immoo domestic work yookiin leenjii bobbii biyyoota alaa, accounting and finance galmooftanii barachuu dandeessu. Kolleejjiin Pooliiteeknikaa yeroo hundumaa barnoota qulqulluu fi ga'umsa barattootaa cimsu kennuudhaan kan beekamu. Bara kanas dafaatii yeroo haftetti galmaa'aa isiniin jedha. Odeeffannoo dabalataa barbaannan 920454550 yookiin 74613 yoon bilbiltan kallattiin qunnamuu dandeessu. Kolleejjii Pooliiteeknikaa Galamsoo. Safi firi dhalota fiskoota. Barnota, Wakayo Barnota.